galaafataa jira. Haaluma kanaan tibbaa kanas cobii keessatti haleellaan diroonii namoota 20 lubbuu kan galaafatee yeroo ta'u hedduun madeessee jira. Dubbataan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii haleellaa biraatiin namoonni nagaa 20 cobitti ajjeefaman jechuun Tiwutara isaarratti barreesse. Haleellaan kun bakka wal dhibdeen hin jirretti kan raawwatame ta'uu kan ibsan obbo Odaan mootummaan uummata shororkeessuuf tarkaanfii fudhatee jechuun ibsan. Oromiyaa lixaa fi jiddu galeessaa keessatti humnoonni sirnichaa kuusaa midhaanii gubuun beela hammeessaa jiranis jiran. Kibba Oromiyaatti ammoo geejjiba gargaarsa namoomaa daangessuun godinaalee gogiinsan miidhaman rakkoon namoomaa akka itti cimu taasisaa jira jechuun himatan. Injifannoo waraanan fiduu dadhabnaan uummata nagaa adabaa jira jechuunis dubbatan obbo Odaa Tarbii erga dhiheenya kana as waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa jidduutti lafoof qilleensarraanis lolli cimaan adeemsifamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa duraan geggeessuuf dubbataa ture erga TPLF waliin waliigaltee mallatteesseen booda humnoota gaaffiilee bilisummaa qaban qabsoo hidhannoo dhiisanii karaa nagaatti akka deebi'aniif komishinii araara biyyaalessaa jiru hundeessuun hidhannoorraa hiikuuf sochii bal'aa godhaa jira. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad ammoo kaleessa paarlaamaa irratti ibsa yeroo kennan waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa jiddu galeessaa hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Qaamota waliigaltee gufachiisan adabuuf akka jirtu Ameerikaan akeekkachiifte. Aangawaan State Department tokko akka jedhanitti qaamota waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti mallatteeffame gufachiisan irra Ameerikaan qoqqobbii kaayuuf duubatti hin jettu. Aangawaan kun dabaluunis bu'uura waliigaltee mallattaa'een Eertiraa fi humnoonni biraa naannoo Tigraay keessaa hin baane yoo ta'e Ameerikaan qoqqobbii kaayuu dandeessi. Ammas taanaan waraanni Eertiraa humnoonni naannolee Amaaraa fi Afaar lafa Tigraay keessatti akka argaman himan. Akkaataa waliigaltee kanaatiin humnoonni eeraman naannoo Tigraay keessaa akka ba'an kan gaafatu. Fedhiin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee mallatteessan hojiirra oolchuuf qaban kan dinqisiifatan qondaalli State Department maqaan isaaniin eeramin kun garuu warra waliigaltee gufachiisan adabuuf Ameerikaan duubatti hin jettu jechuun akeekkachiisanii jiru. Waliigalticha hojiirra oolchuu fi sarbamiinsa mirgoota namoomaaf itti gaafatamne akka jiraatuuf qoqqobbii kaayurraa duubatti hin jettuu jedhan ibsa miidiyaaf laatan keessatti qondaalli Ameerikaa kun ergamaan addaa gaanfa Afrikaa USA Mike Hamar bakka bu'oota humnoota Tigraay marirratti hirmaatan xiyyaaraan gara Maqaletti akka geessanillee himanii jiru. Mike Hamar Maqaletti dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'il waliin kan wal argan yeroo ta'u Finfinneetti ammoo itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqee Mokonnon waliinis mari'atanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa jiddu galeessaan qabu eenyu waliin akka dubbatamu matumti isaatu waan beeku hin qabu jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yaa'ii idilee afraffaa kaleessa paarlaamantaa irratti garuu TPLF waliin faayidaa biyyaaf jecha waliigalteerra gahuu ibsanii jiru. Muummichi ministeera dubbiin muummicha ministeera Abiyyi Ahmad kun waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsan cimsuuf fedhii mootummaan qabu kan calaqqisuu jiru namoonni haasaa kana hordofan. Aminaa Muhammad dabalata qabdi. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad amma dura WBO'n kaayyoo galma gahinsaa kan hin qabne humna gara jabeessa jechuun dubbatanii turan. Bifuma wal fakkaatuun kibxata kaleessaa paarlamaa irratti ibsa yeroo laatan shororkeessummaan bilisummaan dhufu hin jiru jechuun qabsoo haqaati jechuun falmii WBO'n adeemsisaa jiru gatii dhabsiisanii jiru. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yaa'ii idilee afraffaa paarlamaa taa'ame irratti gaafilee miseensota mana maree bakka bu'ootaa irraa dhiyaateef deebisaa yeroo laatan. WBO'n hooggansa jiddu galeessaa hin qabu eenyu waliin dubbatamuu akka qabu isaanumtuu waan beekan hin qaban jedhan. Namoonni hedduun haasawa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad hordofan kun dubbii dhugaa irraa fagaate malee WBO'n hooggansa mataa isaa qaba jechuun qeeqanii jiru. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti shaneen hooggansa jiddu galeessaa hin qabu eenyu waliin akka dubbatu matumti isaaniitu waan beekanii miti jedhan. Dabaluunis shororkeessummaan bilisummaan dhufu hin jiru jechuun qabsoo hidhannoo WBO'n adeemsisaa jiru gatii dhabsiisanii jiru. Faallaa kana ammoo waliigalteen TPLF waliin mallatteessine faayidaa biyyaaf jedhan. Gaafii shororkeessitoota waliin mari'achuun akkamiin danda'ama jettee dhiyaatteef deebisaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad labsii paarlamaan baase shororkeessaa hin deeggarin hin leenjisin jedhame malee waliin hin mari'atin hin jedhamne jedhan. Kanaaf nutis hin leenjisne hin hidhachiisne jechuun deebisan. Uummanni Tigraay miidhamee jira rakkinnichi ni gahaaf amma nyaata fi qoricha barbaadan jedhan. Tajaajilli ibsaa fi bu'uuraaleen misoomaa kaanis deebi'anii ijaaramaa jiru jedhan. Garuu uummata Oromiyaa keessatti sababa nageenyi dhabuutiin buqqaan rakkoo keessa jiran irratti waan jedhan hin qaban. Dhimma falmisiisaa walqaayit kan naannoleen Amaaraa fi Tigraay irratti wal falmaa jiran waliigalteen Piretooriyaa aangoo deebii kennuu hin qabu erga jedhani. Walqaayit saba afaan lamaan afaan Tigree fi afaan Amaaraa caccabsee dubbatu jedhan. Riqicha guddaa isaan jidduu jiru ta'us akkaataa heera mootummaatti deebi'aa jennee malee mootummaan Itoophiyaa shira hojjetame keessa hin jiru jedhan. Gama biraatiin maasaraa mootummaa qarshii biliyoona 49 ijaaramaa akka jiru amananii jiru. Kana malees magaalaa saatalaayitii Haaraya qarshii biliyoona 400 ta'uun hojjetaa jirra jedhan.
baajata ittiin hojjetan paarlamaa gaafatanii osoo hin taane deeggarsa kadhatanii ittiin ijaaruuf akka jiran ibsan. Jimmaa fi Arbaa Mincii keessaa lafa laatameef irrattis magaalaa diizaayinii addaatiin hojjedha jedhan. Gama diinagdee ilaaluun Itoophiyaan bara dabre 6.4% guddatte kan jedhan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad. Kanas harka 7.5 guddisuuf karoorsine jedhan. Kana malees bara kana qofa maallaqni baankitti qusatame birrii tiriliyoona 1.6 ga'u eeranii namoonni miliyoonni 80 herrega baankii qabu jedhan. Gama barumsaa ilaaluunis dhihootti yuunivarsiitiilee haaraa ijaaruuf karoora akka hin qabne ibsuun garuu qulqullina barumsaa irratti fuulleeffanna jedhan. Itoophiyaan barattoota miliyoona 9.5 ta'an guyyatti yeroo lama nyaachisuun barsiisaa jirti kan jedhan muummichi ministeera Abiy. Bara darbe maatiin harka qalleessaa ta'an ijoollee isaanii barumsa irraa akka hin hambifneef barattoota miliyoona 9.2 ta'aniif mana barumsaatti nyaata dhiyeessuu yaadachiisanii jiru. Saamicha lafaa bal'inaan adeemsifamaa jiru gama ilaaluunis Itoophiyaatti lafti kan ummataatis miti kan mootummaatis miti kan daldaltootaa ta'ee jira jedhan. Dhimma saamicha lafaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu ibsanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp filannoo pireezidaantummaa bara 2024 irratti akka hirmaatan beeksisan manguddoon gannaa 76 Tiraamp paartii isaa Ripablikaanota bakka bu'uun filannoo irratti hirmaatuuf sochii bal'aa godhaa jiru. Tiraamp irra jireessa yeroo gadaa isaanii jeequmsa keessa fi alaatiin kan dabarsanii turan yeroo ta'u erga taayitarraa kaafamanii ammoo dokumantiilee fudhatanii mana jireenya isaaniitti galfatan jechuun poolisiin hanga sadarkaa mana jireenya isaanii sakatta'utti deeman. Tiraamp filannoo bara 2016 irratti haadha warraa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Biil Kilintan Hilarii Kilintan gara garummaa qabxii xiqqootiin mo'atuun gara White House kan seenan. Filannoo USA Joe Biden gara aangootti fiddirrattis amajjii 6 bara 2020 keessa deeggartoonni isaanii jeequmsa kaasuun hanga Capitol Hill seenuun saamanitti deeman. Filannoo jiddu galeessaa geggeeffamu irrattis jechoonni isaan dubbatan aadaa filannoo Ameerikaa keessatti waan hin baratamne jechuun qeeqamaa jiru. Tiraamp deebi'anii ni filatamu yoo ta'e dhaadannoo isaanii irra deebinee Ameerikaa guddoo fi cimtuu taasisuuf ni hojjanna jedhu ni dhageessisu. Misaa'illi Poolaandii keessatti lubbuu namoota lamaa galaafate eessaa fi eenyu akka dhukaase wallaalamaa jira. Mootummaan Poolaandii misaa'illi kun Raashiyaarraa dhukaafamuu isaa ragaan agarsiisu hin jiru jetti. Battala misaa'illi kun dhukaafamee turetti qaamoleen hedduun Raashiyaarraa dhukaafame odeeffannoo jiru tamsaasaa turan. Garuu Raashiyaan himanni kun kan maqaballeessitii jechuun haaltee turte. Dubbataan Kirimliin Dimiski Peeskoof himata kana haalanii jiru. Maddi oduu Moskoo Raashiyaa ammoo misaa'illi Poolaanditti lubbuu namoota lamaa galaafate kun kan Yuukireen irraa dhukaafame jechuun gabaasa qindeessee jira. Ministeerri muummee Poolaand Maatiwuus Morawiikii erga haleellan misaa'ila kaleessaa kanaan namoonni lama daangaa Poolaandii fi Yuukireen irratti ajjeefamanii uummanni sodaa dhiisee akka tasgabbaa'u dhaamanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo misaa'ila kana Raashiyaan waan dhukaaste natti hin fakkaatu jechuun dubbatanii jiru. Faraansi ammoo misaa'illi kun eessaa akka dhukaafame qorannoo xiyyeeffannoo qabu feesisaa jetti. Chaayinaan ammoo dubbii misaa'ila maqaan Raashiyaa keessatti bal'inaan kaafamaa jiru kana qabbaneessaa dubbii finiinsuu dhiisaa jechuun gaafattee jirti. Dubbataan ministeerii dhimma alaa Chaayinaa Maa'ooningi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi dubbii kana akka tasgabbeessan gaafatanii jiru. Bifa wal fakkaatuun ministeerri muummee UK Sunaak ammoo misaa'illi abbaan dhukaase if himuu dide kan eessaa akka dhukaafame wallaalame kana if eeggannoon godhamuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Mootummaan Turkii ammoo Raashiyaan haleellaa misaa'ilaa kana keessaa dhugumatti harkan qabdu jechuun kakattee jirti. Garuu aangawoonni biyyoota akka Istooniyaa, Finlaandii fi gamtaa Awurooppaa haleellaa misaa'ilaa Poolaand irratti raawwatame kana balaaleffachuun ka'umsa haleellaa kana adda baasuu irratti Poolaand waliin jirra jedhan. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabannee dhiyaanne san gammadaa daawwattan ture. Ani Badrii Yusuf.